Bitootessa 24 aarsaan dhufee aarsan nitiif kannaa jedhan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Qindeessummaa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Baatiin hiriirri deeggarsaa bitootessa 24 kabaja waggaa 8ffaan haala ho'aa ta'een gaggeeffamee jira. Aasaa baniinsaa kan taasisanii kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee injifannoon bitootessa 24 argamee aarsaa guddaa cichoominaa fi tokkummaa waloomeen qaanqin jijjiirama biyyaa fi naannoo keenyatti qabsiifameen argameedha jedhan. Nuti boonyee ummata keenya boochisuu, nuti seenaa darbe haasa'uuf seenan jiraachuu osoo hin taane ummata keenya misoomatti bobbaasuun ummata waliin taanee hawaasa fi dhaloota seenaa hojjechuudhaaf halkanii guyyaa carraaqaa jiruuf seenaa haaraa galmeessuuf hojjechaa jirudha. Itti dabaluunis biyya cimaa ijaaruu fi dhaloonni har'aa rakkoo injifatee seenaa hojjechuu akka danda'us baranneerra jedhan. Dhaloonni har'aa rakkoo darbeen jilbiifatee rakkichaa kunuunsa fi boocisaa jiraachuu osoo hin taane rakkoo hunda injifatee seenaa haaraa galmeessuu akka danda'u barnoota guddaa irraa baratamaa kan dhufe ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Bitootessi 24 guyyaa gaafii abbaa biyyummaa itti gonfannee fi guyyaa Itoophiyaan imala jijjiiramaa itti jalqabdeedha kan jedhan ammoo bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoti. Guyyaan kun aadaa siyaasaa haaraa biyyaa kan itti eegalle ifa abdii jijjiiramaa kan itti jalqabneedha. Obbo Abbaabbuu Waaqoo sodaa kufaatii fi bittinnaa'urraa guyyaa itti biyya keenya hambisneedha jedhan. Itoophiyaan sodaa kufaatii fi bittinnaa'urraa kanafti daandii jijjiiramaa biyya keenyaa saaqame gochaa fi ilaalchota dogongoraa duraan turan yaadama sirriidhaan bakka buusee Itoophiyaan mirga walqixxummaa fi abbaa biyyummaa bitootessi 24 kan itti kabajjeedha. Dhumarrattis hirmaattonni sagantichaas yaada hojjemmisiif kennaniin bitootessi 24 guyyaa qeerroo fi qarreen Oromoo aarsaa itti kanfalame ta'uu himuun injifannoo kanaa gara fuulduraattis itti fufsiisuuf qophii ta'uu himan. Bitootessi 24 guyyaa walqixxummaa, guyyaa aarsaan itti mirkanaa'e, guyyaa immoo milkaa'ina guddaa fi kan mul'ata guddaati. Abbichuu abbaa malaa guyyaa itti aangoo qabate guyyaa guddaadha. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa jiraattonni magaalaa keenyaa magaalaa Sulula Qinxama Adaamaa addummaadhaan haala adda ta'een jiraattonni fedhii isaaniitiin haala adda ta'een gidduu kan istaadiyeemii Abbabee Biqilaa Adaamaatti haala adda ta'een kabajamaa turee jira. Guyyaa seenaa jijjiiramuu hin dandeenyedha dhala Oromoo keessatti jechuudha. Guyyaa Oromoon itti ol ba'ee mul'atedha naaf. Bitootessi 24 nuufi waan addaati. Sababni isaa iddoo itti cabiinsi biyya kanaa biitti tun kuftetti guyyaa itti kaatedha jechuudha. Du'aa guyyaa itti kaate jechuu hin dandeenya jechuudha. Anaaf bitootessi 24 guyyaa addaadha. Dhiiga ilmaan keenya, dhiiga qeerroof qarree abbootii keenya, haadholii, dhiiga nama kana hundaatiin kan sirni kun as ga'e. Akka salphaatti miti kan as geenye, kanaafuu guyyaa kana bifa addaatiin kabajaa jirra. Abbootiin keenya durirraa ka'ee adawaarraa ka'ee gaachana, eeboo, farda wanta aadaalee hunda hirmaatanii injifannoo aadaa nuun gaaniiru. Nullee immoo akkuma isaanii sana biyya kana itti fufsiisna jechuun barbaada.